waraanaa gaazexaan The Telegraaf jedhamu fixeensaaf haleellaa siiviilota irratti raawwate jechuun gabaase fudhatama dhabsiise. Hoogganoonni garee mormituu Somaaliyaa karoora filannoo mootummaan lafa kaa'ee fudhatama dhabsiisan lamaanuu gabaasaalee oduu boodaati. Weellisaa Oromoo hangaftichi Zarihuun Wadaajoo dhibamee mana yaalaa keessa jira. Maatii isaa dubbisnee jirra. Gara boodaa dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Addi bilisummaa uummata Tigraay inni mootummaan Itoophiyaa shororkeessaa jedhee waamu hidhattoonni isaa waraana federaalaa mootummaa Itoophiyaatii fi hidhattoota mootummaa naannoo Amaaraa irratti injifannoo gonfachuu isaa himeera. Gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Mulgeetaa Atsibaa Maqalee irraa akka gabaasetti lolichi TPLF jedhee kan taasifame hagayya 13 hanga hagayya 25 bara 2013 yommuu ta'u bakkeewwan isaas karaa dasseetiin Wagalxeenaa, Daashanaa fi Hamuusitti akka ta'e gabaasni kun ibseera. Lola kanaan waraana mootummaa kutaa waraana 6 fi humna addaa 11,000 akkasumas sarara waldiyaa fi marsaa irratti bakka Sirinqaa jedhamutti humna Riippaabilikaan gaardii 3,000 humna komaandoo birgadii 1 barbadeesseera. Inni kaan immoo addaan faffaca'eera jechuudhaan qaamni dhaabichi ajaja walakkeessaa jedhu himuu isaa gabaasni Mulgeetaa Atsibaa ibseera. Karaa biraatiin raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa hagayya 14 bara 2021 fuula feesbuukii isaa irratti ibsa maxxanseen humna addaa naannoo Amaaraa wajjin waliin ta'uudhaan TPLF isa mootummaan shororkeessaa jedhee waamu kan Jeneraal Tsaadqaan Waldatinsaa'eetiin hoogganama jedhe dirree lolaa Gaashanaa fi Maqeet, Muujjaadhaa fi Nisfaas Mawucaa akkasumas sarara Laalibalaa irratti barbadeessuu isaa beeksiseera. Kunittuu kanaan jiru daarikteerni dhaabbata gargaarsa Yuunaayitid Isteetsi USAID Samantaa Paawor fuula Tiwiitarii isaanii irratti ibsa kennaniin haleellaa TPLF'n namootaan qe'ee isaanii irraa buqqa'an 100,000 fi 37,000 fi gargaarsa midhaan nyaataa gochuu isaanii ibsanii gareen TPLF lola dhaabee akka naannoo Affaarii fi Amaaraa keessaa ba'uu gaafataniiru. Dhaabbilee mootummaan Itoophiyaa shororkeessota jedhu addi bilisummaa uummata Tigraay fi dhaaba waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamu gidduutti waliigaltee hariiroo waraanaa taasifame akka hin fudhanneef akka balaaleffatu addi bilisummaa Oromoo obbo Qajeelaa Mardaasaatiin hoogganamu beeksiseera. Dhimma kana irratti gabaasni Yoonaataan Zebediyoos qopheesse akka jedhutti hundeessitoota adda bilisummaa Oromoo keessaa tokko kan ta'anii fi hoogganaa kan turan obbo Galaasaa Dilboos waliigaltee kana balaaleffachuu isaanii ibseera. Waliigalteen dhaabbilee lamman gidduutti taasifame waan lafeedhaa fi dhiiga ilmaan Oromoo irratti ta'e, waan seenaa saba Oromoo xureessu, waan uummanni Oromoo fudhachuu hin dandeenye ta'uu isaa dubbii himaan dhaabichaa obbo Toleeraa Adabaa VOA'tti dubbachuu isaanii gabaasni Yoonaataan Zebediyoos kun himeera. Waliigalteen dhaabbilee lammanii waan haaraa akka hin taanee fi akka sabni Oromoo balaaleffachuu qabu akka gaafatan kan himame hoogganaan ABO duraanii obbo Galaalsaa Dilboo mootummaa Itoophiyaa yeroo ammaa aangoo irra jiruu fi akka deeggarsa qabanu ibsuu isaanii fi filannoo waxabajjii darbee irratti hirmaatanii mo'achuun isaanii hin beekama. Mootummaan Yuunaayitid Isteetsi sarbiinsa mirga namoomaa waraanni Eertiraa Tigraay keessatti raawwateera sababa jedhuun walqabatee ajajaa waraana Eertiraa Jeneraal Filiiphoos Walde Yohaannis akka seerri qoqqobbii Global Magnitsky Act jedhamu irratti raawwatamu murtoo dabarsuu isaa akka mormu mootummaan Eertiraa beeksiseera. Mootummaan Eertiraa himannaa bu'uura hin qabnee fi maqaballeessiidha jedhe kana xalayaa fi afuuraan akka hin fudhanne ibsuu isaa beeksisee bulchiinsi Yuunaayitid Isteetsi yommuu duula bu'uura hin qabne Eertiraa irratti taasisu kun isa jalqabaa miti jedheera. Ibsa ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken isa bitootessa 13 bara 2021 yaadachiisuudhaan ministeerri dhimma alaa Eertiraa deebii kenneen odeeffannoo miidiyaa sirrii hin taane irratti hundaa'uudhaan murtoo akkanaa irra ga'uun waan gaddisiisaadha jedheera. Itti dabaluudhaanis mootummaa Yuunaayitid Isteetsi darbee dhufu waggaa 30 darbee fi imaamata gaarii hin taane Eertiraa irratti akka ordofaa ture xalayaan ministeera dhimma alaa mootummaa Eertiraa kun ibseera. Himannaa dhugaa of keessaa hin qabne jedhe kana callisee akka hin ilaalle kan hime mootummaan Eertiraa mootummaan Yuunaayitid Isteetsi himannaa Eertiraa irratti dhiyeessaa jiru sobaa fi dhugaa ta'uu isaa qaama haqaa bilisa ta'e duratti akka mirkaneessuu qabu gaafateera.
Manni maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii himannaa haala faallaa seera addunyaa ta'een birmadummaa sabaa fi biyyootaa irratti waan mootummaan yuunaayitid isteetsi raawwataa jiru ilaaluun itti gaafatamummaa isaa akka ta'e mootummaan eertiraa hin hubachiisa jedheera ibsi ministeera dhimma alaa eertiraa. Pirezidaantiin biyya Tuuniiziyaa Kaa'is Sa'iid caffee yookaan mana maree mootummaa isaanii bittinneessuu fi muummee ministeeraa hojiirraa ogguruu fi murtoon taasisanii turanii akka itti fufuu beeksisaniiru. Akka gabaasni Rooyiters jedhutti pirezidaantichi mirga miseessonni caffee biyyattii qaban irraa haquudhaan murtoon dabarsanii turanis akka itti fufu taasisaniiru. Pirezidaanti Kaa'is ji'a darbe erga muummicha ministeeraa biyyattii aangoo irraa ari'ataniis nama biraa bakka hin buufne. Mormitoonni isaanii fonqolchaa aangoo yaadaa akka turan kan ibsan pirezidaantichi tarkaanfiin isaanii biyyattii kufaatii irraa oolchuudhaaf akka ta'e ibsaniiru. Biyyattii keessatti malaammaltummaa waan babal'achaa deemeef dhibee koronaa wajjiniin walqabatee laamsha'iinsa siyaasaa biyyattii akka uumuudhaaf deemu pirezidaanti Kaa'is dubbataniiru. Tarkaanfiin pirezidaantichaa deeggarsa amma tokko qabaachuu isaa kan ibse oduun Rooyiters lammiileen biyyattii tokko tokko warraaqsa bara 2011 booda sirni diimokiraasii hundeeffame rakkina keessa galuu danda'a jechuudhaan shakkii akka qabanu